السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تردفتو تكو جرجرتو نجا كيساني فيوما الحمد لله نجا فيا كوتي سن اللي بكجرت متربي نجا فيا سن هاتا سيسو أكما أرجتن عربيا مجلسي أجائب سا أباتيك نسيدي دما سنيك أبدي دفين ترى قتيساتي ولين كاين سنتموتا من تافيس دبلتي مكارجا سندو ميو كنافس اللايكي قد فيديوكو لايكي godhaa jalqabuma jalqabaa yeroo irra seentan yeroo viidiyoo bantan achumaan laayikii tuquun dagatinaa namoonni illee osoo hin jedhamin laayikii gootanuu tola ooltummaa keessaniin gaarummaa keessaniin jechuudha galatoomaa ulfaadha harki laayikii godhe fayyaa haa argatu wanti inni qabe haa barakatu akkas inshaallah namoonni kaan immoo ilaaltanii dhiistanuu hin dhiisinaati godhaa waa tokko iyyuu jechuudha. akkas inshallah yaa waluma jabeessuudhaaf viidiyoon sheer ta'e nama bira qaqqabaa isa jedhudha. akkas inshallah akkuma argitan arabiyaa majlisii kaaree 12 abbaatik nasii 20 teebilii isaas ilaalaa kun maashaallah wal makamee hojjetamee fi carqii lachuurraa as birattis argitan miti carqii gosa lamaan wal makamee hojjetamee kun mastawtiin ganaan gaxxamamne tokko qofa gaxxamamee inni kaan ganaadha teebilii isa akkas fuuldura nama kakka'amu shanqabaa isa jidduu wajjin 6 akkuma argitan haala kanaan wal makee maachii godhee fi baay'ee tokko bareeda. bismillah maashaallah tabaarakallah guluu maashaallah maashaallah jedhaa fi rabbi nagaan itti si haa galchu. maggaarajaan illee maachiin taane sila sigaa maachii yennaan wantumti sun hin argamu yoo carqii sanarraa hojjetame malee waa'uma walitti dhiyaatu wahii waa walitti dhiyaatu waa wal fudhatu wahii wal keessaa qabaachuudha. kunoo qabaa carqiinni waannaa keessa jiruuf inni sun inni akka kireemii sun illee kunoo maggaarajaa keessa qaba. maggaarajaan baay'ee tokko dheeraadha meetira 4 wayii dhaabiini majlisii jala galee malee innaa minxaafii kanammoo akkuma argitan minxaafii isa yabbuudha 3 baaraatti dheerinni isaa meetira 4 garaan isaa immoo meetira 3 jedhama 3 fi 4 minxaafii kan ta'edha. minxaafii saaphii miti kun akkuma argitan shuufu hin bareedu minxaafichi maashaallah maachii godheera moo hin goonee meemee ilaalaa filannoo koo maal fakkaata. namoonni tokko tokko maashaallah alaykum shartiin guddisa bakka ofumaa kee filadhu wama hin ta'a jettu naa godhi jettu kunoo gaa akkanatti fakkaatetti akkana haala kanaan maachii akka godhu jechuun dirqama gaa akkuma isinitti dhibbaan dhibbatti wal fakkaachuu miti walumaan walitti deemu wal keessa qabaachuudha. yoo dhaqeen doo hundisaa wal fakkaatee namatti hin tolu bicuudhuma waan maachii godhu wayii wal keessaa qabaachuudha. diizaayiniin isaa baay'ee tokko bareeda isaa minxaafichiinna minxaafiin kun sadarkaa qabaa 3 fi 4 kuma 35 hanga kuma 100 wayii jira minxaafii jarri kanaa kun jechuudha. argitan isa yabbuudha laalaala minxaafii baay'ee tokko bareedaa ta'e maashaallah. kan kanaa oliis jira kan kanaa gadiis jira jechuudha. isa gogaa isa daraqii sana jechuudha isa maramu malee isa dacha'uu miti. bitanii zuuliyaasuma akka kana rabaa jechuudha kun isumadha malee si haphii sanaa miti akkasii. minxaafii kana isinitti meeraa 3 baaraattiidha. diizaayinii hedduu sadarkaa qabaa waanuma jiddu galeessanaa biteennanan kana bitee fi minxaafiin kun qarshiinsaa birrii 80 minxaafiin jechuudha. kanaa gadiinis jira kanaa oliinis jira hundinuu akkuma akkasaati. na arabiyaa majlisii immoo kaaree 20 abbaatik nasii 16ti abbaatik nasii 20ti. yeroo baay'ee maanni tiiktookii irrattis nan argaa yuutuubii biraa irrattis nan argaa koojalattis nan argaa waa wanti kun akkamii irra gatii jettu gatiirra silaa wanti kun akkam tiiknasiin isaa meeqa. fakkeenyaaf namni tokko fidee viidiyoo abbaatik nasii 10 maxxansee qirsiitti baasee gatii isaa laxxafa. gatii ilaaluu malee waan qodaan kun akkamii
isa jedhu yaada keessa galchuun barbaachisaadha. Gatiidhuma qofa wal madaalchisuuf gatiin jedhinaa. Qodaan kun isa kan wantichi kaarii meeqa amma fakkeenyaaf guutuu isaa walumaa galatti nutti mettan. Amma fakkeenyaaf asirratti yeroo kaarii 10s nan afaa kaarii 11s nan afaa kaarii 12s nan afaa. Amma kun kaarii hammana jechuudha isa yoon gatii walii galaasaa ibsee borimmoo ammas kaarii 12 fidee gatii walii galaasaa yoon ibsee calliseetuma akkanaaf akkasii adda baasee muudhisee. TikTok irra amma yeroo baay'ee manni TikTok daqiiqaa dheeraan barbaachisu daqiiquma tokko lama yookiin gatiiyyuu barreeffamumaan irra kaanii dhiisan kun akkanaaf akkasiin hin jedhan. Egaa qodaa sana abbaan akkatti hojjete isatu beeka kwaalitummaa isaa. Garuu warri immoo miidiyaa irra teessanii ilaaltanuu adda kaffitaa isaa ol ka'iinsa isaa fi gadi haphina isaa iyyuu ni ilaaltanu jechuudha. Qodaanchi akkamitti hojjetame maalii osoo hin taane haphina isaa fi jabbina isaa illee ilaaltanu gatii qofa wal madaalchistu. Akkasii na kun walumaa galatti abbaa tiknasii 16 abbaa tiknasii 20 yeroo ammaa kana kaariin tokko birrii 16 jechuudha na biraa. Na baay'ee tokko bareedaa an kan mataa kootii akkanaa baasutti kan hin hojjedhu. Kan nama biraati an akkasa akka hojii kootiitti jechuudha. Kan isinitti immoo gaarajaas kun akkuma argitan kan maskootii qabdi kun kan barriiti. Baay'ee tokko dheeraadha kan barrii wayyaa isinitti agarsiisa. Amma gaaraja kana yoon gatii isinitti mee safarri keessan qobaa dheerina isaa argitanii la diizaayinii qabaa. Dheerina isaa argitaniittu miti dheerina isaa la achiin majlisii jala galee jira la meetira 4 jechuudha qixxiyyaadhaan hojjetame. Amma gatii maggaarajaa kana yoo isinitti mee keessa safarri isaa maggaarajaan kan biraa ta'a. Qixxiyyaa qabaa bal'inni isaas dheerinaan wal dhabaa maggaarajaan immoo dirqama safaramuu qaba. Nama safarsiistanullee adda baasaatti maa yeroo baay'ee kan hin argu bakka safara likkii isinitti himan. Kana akkamitti akka safaramu inshallah bal'inaan yeroo tokko viidiyoo jedhee kan isinitti agarsiisu ta'a. Yoo as dhiyoo ta'e immoo nuyyuu dhaqnee isinii safarra rabiyaa majlisiisa ta'uu maggaarajaas ni magaalaa Jimmaan keessa yoo ta'e jechuudha. Isa Jimmaalas yoo ta'e rakkoon qabna dubbisaa keessaan. Akkasii kana fakkaata viidiyoon keenya hadhaa. Laayikii godhaa namoonni haaraa taatan sabskiraayibii godhaa liinkii kana hiriyootan keessaniif sheerii godhaa. Na bukkaan dhufuu fi ganna kana baay'ee tokko rakkoodha. Akka libbiitti qodaa gadi baasanii viidiyoo gochuun nama rakkisa. Asuma magaalaa Jimmaa keessaa kun kan deemu.